Tole, nagaan waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Barattootaa fi hordoftoota meetii chaanaal akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatanii isiniin jechuun barbaada. Egaa gara meetii chaanaalitti warra dhuftaa yoo jiraatanii weelkaam nooraa baga nagaan dhuftan isiniin jedhe jira. Egaa har'a qabadhe kanan isiniif dhiyaadhee waa'ee rifeensaati jechuudha. Kanaan dura viidiyoo tokko hojjedheen ture. Isarratti baay'een keessan yaada garaagaraa gaaffii garaagaraa naa kaastanii turtanii, haa ta'u garuu ani muuxannoo rifeensa barumsa rifeensa akka namaaf dheeratu barsiisan qabaadhetu hin ta'in waantan beekuun gaaffii keessan irraa ka'e isiniif qoode jechuudha. Haa ta'u garuu isarra dhaabattanii yaada baay'ee naa kaastan jechuudha. Keessattuu rifeensi keenya garmalee kan nu jalaa goggogaa, hin ciccitaa, hin caccabaa, akkasumas immoo gogaan rifeensa keenya mataan keenya akka buqqee mataa jennaan mitiire inni baay'ee na jalaa goggogaa, na ooksisaa, akkasumas immoo dudduubni isaa na jalaatii dhumaa kan jettan baay'een keessan jirtu. Egaa kanaafi furmaata ta'aa jedhee kana sinitti himu ani yoo jiraate isa rifeensa goggoguufis rifeensa caccabuufis kan gogaan isaa buqqeen mataa keessanii isin ooksisu kan isin jalaa goggogee akka waan furofuriitti keessanuu jalaa kaa jettanii sababni kana ta'uuf egaa akka yaada kootti ofirraa ka'ee yoo isinitti hima jechuudha. Warri gogaan keessan buqqee mataa keessan jechuudha gara malee isin jalaati goggogu, akkasumas immoo akka waan furofurii qabaatee keessaa isin jalaa ka'ee isin ooksisu inni furofurii otoo hin ta'in gogaa keessan jechuudha. Rifeensa keessan wajjin wal qabatee gogaan keessan baay'ee goggoguurraan kan ka'edha. Akkasin jalaa ta'a jechuudha. Anis kana argeera jechuudha ofirratti. Akkamitti immoo nadhiisii hojii isinitti hime jechuudha. Egaa bishaan nuti itti fayyadamnu ashaboo qaba. Kanaayyuu immoo ho'aadhas gara qorraataatti qabannee gizee waqtii gara malee ho'aa ta'e immoo qodaatti naqannee lafa keenya qabbaneessuu qabna. Akkasittiin itti fayyadaman gizee ho'aa bishaan isaanii. Kanaafiyyuu gogaan kiyyanni goggogu sun akkamitti nadhiisinaanii miiccuu kiyyaan dura malee duratti jechuudha. Erga miiccee booda qibaatii fayyadamu baay'ee yoo fayyadames immoo qibaatii rifeensa isaattiin dibadhee soodhaadha malee gogaa kiyyatti baay'een dimu maaliif miiccadhee waan ta'eef baay'iseen dibadhuun ture. Kanaaf erga akkasana jalaa ta'e maal gochuun qaba jedheeni loomii faa dibadhaa jedhu argeen ture. Loomiinis gaarii miti. Mataa nama jalaa goggogsanis dibadheera loomii jechuudha. Akkana narraa baduuf jechuudha kan na jalaa keessaa goggogu suni gogaan kiyyaa garuu narraan balleessine rifeensa kiyya na jalaa goggogse malee jechuudha. Nan dhiisee sanii booda dhiisanii miiccachuu kiyyaan duras sirriitiin qibaatii dibadhaa. Erga miiccadhe keessa jechuudha gogaa kiyya buqqee mataa kiyyaa sanaa qibaatii nan dibadha jechuudha. Qibaatii nan dibadhu immoo kanaan dura isinitti agarsiiseen ture egaa qibaatii isa kana jechuudha. Isa kana amma keessa kan jiru zayituunidha jechuudha. Kana fooliis hin qabu, baay'ee namatti tola jechuudha. Miiccachuun duras boodas akka barbaadanitti hojii dibatan waan tokko faayidaa miidhaa namarraan hin ga'u jechuudha. Qibaatiin tokko jiru kan egaa miiccatanii dibatanii kaanii dibatan yookaan miidhaa namarraan ga'u. Kana jechuun daqiiqaa rifeensa keenyarra turu kan qabu jechuudha. Daqiiqaa baay'ee rifeensa keenyarra yoo ture kan rifeensa keenya balleessinu jira. Kanneen akka shunkurtii qabaafaa keemikaala garaagaraa kan qabanii jechuudha. Kanaaf kun keemikaalli inni qabu baay'ee miti jechuudha. Kanneen immoo beeknu irraa hinnaafa irraa faa zayituun irraa kanneen akkasirraa hojjetame jechuudha. Kanaaf baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf akka kanattiin egaa miiccachuu kiyyaan duras erga miiccadhe boodas sirriitti haala galinanii dibadhe jechuudha. Kanaaf gogaan kiyya inni goggogee na ooksisee keessaa akka furofurii ba'u sun illee jechuudha.
narraa badee jechuudha. Kanaafiyyuu warra akkasii rifeensa keessanii miiccachuu keessanii duras qibaatii dibadhaa. Zayituun dhumtiyyuu gaariidha, qibaatii biraan dhabdu yoo ta'e argachuu hin dandeessa yoo ta'e. Akkasumas immoo zibdee isaan jedhan dhadhaa isaanii jechuudha. Dhadhaa isaaniis dibadhaati, miiccadhaa, homaa rakkina hin qabu jechuudha. Kanaaf gogaan keessan isin dhiisaa mee haala kanaanii yaala shaampuu ofittiin baay'isiin haggaa miiccattanii. Akkasumas immoo yeroo hunda shaampuu miiccatina gidduutti immoo dhiisaa kondishinerii qofa fayyadama. Akka sanattidha kana nama fayyadame jechuudha. Kanaaf haala sanaa yoo ta'e rifeensi keessan inni isin hooksisus inni foroforii fakkaata keessaatiin jalaa ka'us hin dhiita jechuudha. Sanii booda immoo rifeensa keessan ergaa miiccattanii booda deebistanii dhahachuu qabdu. Akkasumas kan rifeensa goggogsu jechuudha. Erga miiccadhe kayetti ni goggoffadha, istishuwaarii kan jedhamu jechuudha. Isinitti agarsiiseen ture viidiyicha keessatti. Kanneen keessanillee hin bitanne faallee kan jettan jirtu. Akkasuma immoo durayyuu nan qabattee fayyadamu malee ammatti fayyadama kan jettan jirtu jechuudha. Dura fayyadamuun barsiifne yoo ta'e rifeensa keessanii isaa ittiin hin goggoffatina. Maaliif jennaan elektirikiidha waan ta'eef yoo itti baay'ate rifeensi keessan irraa caccabaadha. Gogaan keessa isin jalaa goggogeetu akka foroforiitti isin keessaa ka'aa jira, isin hooksisaa jira. Gaafa kana immoo itti dabaltan ittu isin jalaa bada waan ta'eef akkuma dura barsiifattanitti gizee miiccattanii kaatan xoxxureessaas yoo ta'e bakka 2-3 yoo ta'e dhaadhaati. Boodammoo hiikaati deebisaa filaati, deebisaati immoo dhaadhaa qibaatiitti dibaate jechuudha. Malee istishuwaarii kan isaan jedhan yookiis kan ittiin rifeensa goggoffannu sana akka dirqamaatti fayyadamaa isiniin jechuu kiyya miti. Anaan na fayyadira jechuu kiyya malee jechuudha. Anaan immoo akkamitti na fayyada yoo jettanii rifeensi kiyyaa hin dheeratas hin baay'atas waan ta'eef eeggaan miiccadhe keetti adda adda naaf bahuudhaaf baay'ee na rakkisa jechuudha. Yeroo sanatti fudhata jechuudha. Kanaaf inni kun immoo yeroo naaf xiqqeesseera. Akkasumas immoo akka rifeensi kiyya dafee adda adda naaf bahuuf na gargaareera. Isayyuu immoo lakkoofsa tokko qofa irratti fayyadama ani ho'a isaattiin baay'isu isiniin jedheen ture. Kanaaf rifeensi keessan garmalee caccabaa kan qabu kan isin jalaa ciccitu yoo ta'e itti fayyadamina. Duras hin barsiifne yoo ta'e itti fayyadamina. Yoo immoo itti fayyadamaa jirtu ta'e immoo lakkoofsa isaa xiqqeessaati itti fayyadamaa. Yeroo hundas miti yeroo qabdanitti qabaattan yeroo jechuudha. Filaadhumaan otoo filattanii gaariidha jechuudha. Kanaaf akka dirqamaatti otoo hin ta'in anaan na gargaareera isiniin jechuu kiyyadha. Kanadha. Kan immoo rifeensi keenya baay'ee goggogaa hin ciccitaa duubarraa kan jalaadhuma kan jettan jechuudha. Karaa dudduubarraanii. Kanaaf egaa rifeensa keessan eeggaa miiccattanis eeggaa dhaattanis eeggaa qibaatii dibattanis walqixa qibaatii dibadhaa. Bakka sana sirriitti harka keessaniif susukkuumaa meseji jedhu warri afaan ingiliffaatiin jechuudha. Bakka sana akka qibaatiin dibattanitti seenuu fi maasaajii gochuu. Akkasuma yoo isinii danda'amate xiqqeessitaniitoo isinii danda'amate xiqqeessitaniitoo caafii fiixasaa irraa murtanis gaariidha jedhee yaada. Dhaadhaa akkasumas immoo karaa duubaa sana eeggaa dhaattanii baqaqsaasaa yeroo hunda irra hin oolchina, gidduufaa oolchaa. Maaliif jennaani yeroo hundumaa kallattuma tokkochaan baqaqsannee dhaanna yoo ta'e karaan nuti baqaqsinu suni mataan keenya achiin dhumaa deema jechuudha. Kanaaf haala sanaanii itti fayyadamaatii laalaa isiniin jechuun barbaada. Walqixa filadhaa, walqixa qibaatii dibadhaa. Waan hundumaa yoo rifeensa keessan walqixa fayyadama. Maaliif yeroo baay'ee gara walakkaatti mataan keenya hin yabbata waan ta'eef sirriitti faaffillu bakka sanaa yookaan immoo sirriitti qibaatii faa dibuu dhiibna jechuudha. Kun immoo akka mataan keenya walqixxee nu jalaatii hin taane taasisa waan ta'eef haala sanaanii yaalaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma egaa rifeensi keenya hin goggogaa hin caccabaa kan jettanis egaa caccabuu rifeensaatiif baay'inaan sababa kan ta'u egaa tokkoffaa goggoguudha, qibaatii dhabuudha. Lammaffaan immoo shaffanachuu, uffata mataatti haguuggachuu, uffata fufurdaa, uffata nutti dafquu danda'u rifeensa keenyatti shaashisaa ta'uu hidhachuu. Dafqi keenyas rifeensan kukkutaa, qibaatii dhabuu goggogaa ta'uunsaas nu jalaa akka jechuu taasisaa jechuudha.
kanaaf iyyuu gaa baay'een keessanii mana musliimaa hojjettu waan ta'eef dirqamadha kan isaanii mataa keessanitti hidhattanii akkasumallee amantiin keessanillee musliima kan ta'e dirqamadha jechuudha kan isin godhattan mataa keessanitti ijaabii jechuudha. Kanaaf wanta mataa keessanitti fayyadamtanii shaashis haa ta'u ijaabis wanta haphii ta'e jechuudha. Wanta haphii ta'e qilleensa naquu danda'u rifeensa keessanitti shaashii haphiin jiru miti warra akkasii fayyadamaa yeroo ho'aa hin bulluqa waan ta'eef rifeensi keenya immoo qilleensa barbaada. Kanaaf uffata fufurdaa ta'e rifeensa keessanittiin hin hidhatinaayii. Amma isin danda'amateetti halkan eeggaa raftanis yoo danda'amate rifeensa keessan guyyaa shaashuma haphiidhaan yoo hidhattanii ooltanii galgalallee gara fuullee rifeensi keenya shaashii hidhannee gaariidha jechuudha. Garuu gaa warri immoo guyyaa shaffanachaa ooltanii halkan shaffanatanii raftuu ta'e immoo xiqqoo qilleensa dhabuu danda'a waan ta'eef halkan immoo yoo irraati fuudhaati ilaalaa. Maaliif jijjiirama rifeensi keessan qabu ji'a tokko ji'a lama gidduutti haala taate jijjiiraati ilaalaa isiniin jechuun barbaada. Kanaadha. Kan immoo goggoga jettan egaa rifeensi keessanii amma sirra deebuudhaan egaa kan dura kan warra caccabuuti sababa caccabuun dubbadhe amma immoo sababa goggoguu kan ta'e egaa akkuma kan koorraa ka'e yoo ilaalu jechuudha. Waan biraa miti kan goggogsu qibaatii seeraan dibachuu dhabuu keenya akkasumas immoo qibaatii nuti itti fayyadamnullee kan rifeensa jajjabeessu jira. Kan immoo rifeensa akka lallaafu godhu jira jechuudha. Kanaaf qibaatii fayyadamnullee adda baasnee beekuun gaariidha. Kan rifeensa keenyaaf ta'u kan rifeensa keenyaaf gaarii ta'u jechuudha. Akkasumas immoo bishaan ho'aadhaan miiccachuu dhiisuu, dafnee miiccachuu dhiisuu. Akkasumas immoo bishaan isaa ashaboo qaba waan ta'eef yeroo miiccannu keessatti bishaan qorraa miiccachuu qabna. Akkasumas shaamboo yeroo hunda fayyadamuu dhiisuu. Fayyadamna yoo ta'e immoo xixiqqeessinee gogaa keenya qofa itti fayyadamuu. Yoo akkas ta'e egaa rifeensi keenya goggoguu dhiisa. Kanaan ala immoo dafnee miiccina yoo ta'e akkasumas shaambootti baay'isna yoo ta'e qibaatiitti fayyadamnu yoo ta'e goggogaa ta'aa deemaa jechuudha rifeensi keenya. Kanaaf iyyuu akka kanattiin rifeensa keessanii fi kunuunsa godhaatii ilaalaa jijjiirama qabu jechuudha. Kanaaf egaa amma walumaa galatti rifeensi keenyaan goggogaa tasii caccaba xiqqitaan sanuma akkas nu jalaataa kan jettaniif egaa ofirraa ka'e jechuudha. Deebitaa jedhee kanan isin yaadu kanneen amma fuulduratti argaa jirtan kanaa jechuudha. Kanneen amma fuulduratti argaa jirtan kanadha. Kanaaf mee kana fayyadamaatii ilaala. Akkasumas immoo wiigiitti dhaadhee mataan kun surumti sanarraa dhume narraa bubuqqisee wiigiin kan jettanis jirtu. Wiigii surumayyuu bichuu dhumaa keessatti sanii maatti guutuutti fayyadamtu. Wiigiin isayyuu yoo fayyadaman egaa karoora qabasii sadarkaa qabas jechuudha. Akka information isaa qabutti rifeensi keessan gurraacha yoo ta'e wiigii gurraachatti dhahattu miti. Rifeensi keessanis qaqallaa yoo ta'e wiigii qaqallaatti itti dhahamuu qaba. Akkaataa qajjiisa rifeensa keessanii irratti hundaa'etu rifeensa keessanitti dhahama malee callifameetuma wiigii ta'edhumaaf rifeensa namaatti hin dhahamu. Kan rifeensa nama buqqifatee ka'ullee baay'ee jira jechuu information isaa dhageera jechuudha. Kanaaf iyyuu wiigii hin fayyadamina. Rifeensuma keessan qabdan haa gabaabbatus haa dheeratus achumatti kunuunfadhaa. Dirqamaan barbaachisan yoo ta'e rifeensi keessan wajjin kan deemu godhachuu dandeessu. Garuu dura rifeensi keessan fayya buleessa akkasii ta'uuf rifeensa keessan kunuunfadhaa malee wiigiin gaarii miti. Hin bareedaa hin ta'a. Garuu rifeensa keessan isa kan keessan isa uumamaa isin jalaa balleessa waan ta'eef egaa warri isin jalaa buqqiseetti dhahattanii rifeensa keessan kunuunfadhaa. Amma kanaa booda dhiisaa wiigiitti dhahatinaati anuma qabdan kunuunfadhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf egaa asitti akkuma argaa jirtanii inni kun jechuudha. Kuni roob jedhu jechuudha afaan arabiffaatiin. Ingiliffaan immoo yoogartii jedhama jechuudha. Fuul kireemidha.
kireemii baay'inaan qaba jechuudha. Kanaafiyyuu rifeensa keenyaaf gaariidha. Kireemii baay'inaan of keessaa qaba waan ta'eef jechuudha. Egaa kun suuqii garaagaraa keessatti hin argama. Kana jettanii kun immoo killeedha jechuudha. Killee alfasaati kun killee yeloosaa jechuudha. Yookiis immoo keelloosaayii rifeensi kiyya gaambareeta waan ta'eef kuniyyuu xixiqqaata. Hin gaadheetuma malee hanqaaquu jechuudha. Kana walitti daballa jechuudha. Hanqaaquusaa wal fakkaataa miti garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Kun immoo jechuudha as keessaa zayit zayituunii qaba jechuudha. Kun zayit zayituuniidha. Zayit zayituunii kana itti daballa jechuudha. Hanga isin barbaachisa jechuudha. Waanuma qabdan zayitiidhuma rifeensa keessanii fayyadamtan qibaatuma fayyadamtan sana itti godhachuu dandeessu jechuudha. Zayit zayituunis kunis yookiis immoo olive oil kan jedhan jechuudha. Isa jechuudha hanga isin barbaachisu gaasintu beeka. Isa itti gootu jechuudha. Kun immoo isaan kanaan dura in urgaa'aa gara malee isanii jechuudha. Isas qibaatii xiqqoo ishee ittiin qica jechuudha. Egaa kana immoo jechuudha qibaatii isa kana naa bitaa jennaan hin dhabne jedhaniiti isa kana naaf bitanii isiniin jedheen ture kanaan dura jechuudha. Isa kana naaf bitanii gara malee waan urgaa'uuf immoo yeroo hunda dibachuutti hin ta'u isiniin jedheen ture. Ergasii immoo kana naa bitan jechuudha. Kuni vaaziliinidha jechuudha. Argannaani keessattuu warra rifeensi keenya gogaasaa nu ooksisaa forforee nu jalaatii fakkaateetudha bunni jedhee nu ooksisa kan jettan jechuudha. Argannaani kana otoo dibattanii kun immoo sirriitti baay'ee gaariidha jechuudha. Gogaa keenyaaf rifeensa keenyaaf jechuudha. Baay'ee gargaara jechuudha. Kana naa bitanii walitti daddabaleetanii irraa fayyadameen ture jechuudha. Kanaan dura viidiyoo isin waraabe keessatti beekuma isinitti agarsiisuu dhiise maaliif jennaani reefu bitame waan ta'eef faayidaa isaa hin barre jechuudha. Maal akka godhus jijjiirama inni qabu hin argine jechuudha. Kanaaf kanas egaa kun immoo zayitii qobbooti. Qobboo jenna jechuudha biyya keenyatti. Kanaani kanas baay'ee gaariidha jechuudha. Kunis rifeensi keenya akka inni dheeratuuf illee akka inni istireet nuuf ta'uuf jechuudha. Akka as gochuu gargaara jedha jechuudha. Kanaaf walitti dabaleetanii fayyadamaan ture. Yoo xiqqaate gizee 4 dibachuu hin jiru jechuudha. Amma kana irraatii gidiratee jira jechuudha. Dura garuu guutuu isaati. Jijjiirama isaa waan hin argineefan isinitti argisiisu jechuudha gaafsan. Kanaaf kana hunduma isaarraayyuu itti qiqqeenyee yoo fayyadamne gaariidha jechuudha. Garuu inni kuni fooliis baay'ee hin qabu, baay'ee gaariidha. Akkasuma inni kunillee vaaziliiniin baay'ee gaariidha. Kanaaf amma isaan kana lamaan if fayyadamu jechuudha. Booda miiccadhee kahee fayyadama. Amma garuu isaanuma kananii fayyadama jechuudha. Kanaaf asirratti waliin makne jechuudha. Yoo maashiniin sin bukkee jira ta'e maashiniitti daakuu dandeessu akkasirratti wal sinii fudhatuu fi yoo immoo maashiniin immoo sinirraa fagoo jira sinitti mijatu ta'e immoo akkanatti akkattiin jechuudha. Maankaadhaan sochooftanii rifeensa keessan dibattu. Erga dibattanii booda jechuudha peestaaliidhaan rifeensa keessanittiin hidhattu. Tani booda sa'aatii tokko bakka sa'aatii tokko yoo ture rifeensa keessanii gaadha. Daqiiqaa walakkaas yoo ta'e sa'aatii tokko sa'aatii lamas amma kana gidduu miidhaan qabu waan ta'eef rifeensa keessanii irraa miidhaa gahu waan hin qabneef amma isin danda'amu dura tursitanii
shaashii guddaa isaatti hidhattanii akka rifeensi keessanitti bulluqu itti dafqu jechuudha. Akka dafqa godhatuttiin shaashii itti hidhattu jechuudha. Isin danda'amnaan immoo ani yeroo tokko jechuudha eeggaan hojii fixadhee jarris nawwaamaniitti beeku jechuudha. dhuma gamoo dhuma fooqee irratti jechuudha. Gubbaa irratti baheenii yeroo aduun garmalee ho'iin jechuudha. Aduu keessa afaan ta'a jechuudha. Gara sa'aatii booda gara kunoo gara galgalaa jechuudha. Yeroo akkasii fa'aa dibadheeni. Akkasuma immoo kunuunsuma isaa halkan iyyuu jechuudha. Suma halkan iyyuu immoo gizee waqtii ho'aa halkanumtu baay'ee ho'a miti. Halkaffaa gizee galgala jechuudha. Waan hunda hojii xumura jedhee dibadhee yeroon itti alafaallee taa'u waan jira. Maaliif akka ho'uuf jechuudha. Yoo eddaqee rifeensi kiyya inni gogogu sun akka hin lallaafu gochuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gaariidha yoo baay'ee namatti tola. Fooqirra dhaabattanii gamoorra dhaabattanii eeggaasii gadee falaaltanii biyya faagga laaltanii baay'ee namatti tola. Carraa akkanattiin ol ba'uutii qabdu yoo ta'e akka sanatti illee fayyadamuutii dandeessu. Kan ammoo gochuu dandeessu yoo ta'e shaashii sirriitti hidhachuu qabdu waraqata peestaalii jala oolfattanii jechuudha. Kanaaf miiccachuu keessan dura jechuudha. Akka sanatti dibattanii miiccattu. Kana fakkaata jechuudha. Kana akkana shukootti fayyadametti jechuudha. Yeroo hundametti immoo kana fayyadamu kana jechuudha. Darbee tan fayyadama jechuudha. Guyyaa akkanaan jedhu gaafummaan yeroo argadheettan fayyadama. Deebisaati immoo yeroo rifeensi kiyya garamalee baay'ee goggogee jibbisiisetti immoo naaf fayyadama malee itti dhimmee yaadee yeroo hundamite jechuudha. Darbee uma eeggaaf fayyadamu sanatti baay'ee gaariidha jechuudha. Akka sanattiin kanaaf isin iyyuu immoo ilaalaa yeroo qabduu isinitti mitataan immoo amma miiqqatti hundayyuu yoo itti fayyadamtan gaariidha jechuudha. Miidhaa hin qabu bu'aa malee rifeensa kamiifiyyuu hin ta'a jechuudha. Waan tokko rifeensa kamirratti miidhaan geessisu kana isiniin jedhaati. Waan daawwattaniif waan daawwattaniif egaa galatooma eebbifamaa nagaa keessan ta'a. Turtiif yeroo gaarii qabaadha.